walitti dhiyaattee addaan nu baafte yeroon koos gubate. Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota yeetuu shoo hundi keessanuu nagaa fayyaa keessan isiniin jecha egaa yeroo darbee seenaa shamarree tana qabadhee dhiyaadhee kutaan itti aanuutu fasilii jedhee waadaa isiniif galee ture. Egaa kutaa lammaffaa isaa qabadhee dhufeetiin jira. Akkatuma sagantaa keenyatti. Seenaa kan koo kana obboleettii kan kootittis rakkoo erga dhiyeenyatii na mudate ittiin himne. Rakkoon koos maal akka ture ammaan isiniif hima. Yeroo baay'ee duraanii erga wal fuunee walitti dhufnee mana tokko keessa wajjin jiraachuu jalqabnee booddees yeroo tokko yeroo hiriyoonni isaa haadha manaa isaanii qabatanii deeman wajjin deemna turre. Iddoo bashannanaa wajjin deemna turre. Garuu guyyaa keessa kunis hafaatu dhufe. Ani maatii kootiin akkuma kutaa jalqabaa keessatti osoo hime walitti araaramnee wanti nuti walitti isaan maatii keenyaan walitti mul'anne hin jiru. Haga wayii baatii maatiin keenya warra saniif deebise haga wayii xiqqoo wayii irraa kaffalanii garuu kan dhumate osoo beellamaan jiru gidduu keenyatti waldhabdee uumame. Yaa ta'uuti waldhabdee keenya kana afaanii baanee aniif inni wanti walitti buunee hin jiru. Garuu akka duraanii dafee galuu dhiise. Nyaata manaa nyaachuu dhiise. Maal barbaaddes naan jechuu dhiise. Caluma jedhee sa'aatii barbaade galee sa'aatii barbaade ba'a. Maal ta'ee jedheen inuma ilaala. Yoon gaafadhus homaa hin taane maal nyaannis yoon jedheeni lakki hiriyoota koo wajjin nyaadhee galee naan jira. Oolee bulee mucayyoon takka gibbii isaanii san keessa gibbii san kan eegdu fira isaanii taatee kan eegiteessu. Duraanii garummaa isaa malee amala isaa takka hamaanatti himtee hin beektu. Baay'ee walitti dhiyaanna, baay'ee wal jaalannas. Ishii baay'een jaaladha waan hundaa itti himadha. Garuu booddee akkas naan jette. Mucaan ati jaalattee itti heerumte kuni barii duraanuu ijoollee shamarranii hedduu wajjin walitti dhufeenya qaba. Ijoollee biyya ormaatii galanillee isaanis hariiroo qaba. Namni inni wajjin jiraachaa jiru jira. Ati hin beektu malee inni dhalcheeyyuu nama biraatirraa ilmoo dhawuu ni qaba naan jette. Guyyuma tokkoon kana hunda isaa himnatti himte. Maali erga hiriyummaa taanii waliin dhufnee firummaa isaaniitiif na dhoksite immoo osoo anaafis ta'e isaafis gaarii yaadde kana hunda hin humtu turte. Anaanis yeroo sanii osuma jaalalaan nuti jirru akkan gaa'ela keessan galle osoo natti himte ta'e anis ittiin seenuun ture. Barumsa koos dhabee, maatii koos dhabee. Firris natti gadde. Maaliif bakka nuti kabajaan isee keenya dhiiftee gara biraa heerumte waan jedhaniif natti mufatanii jiru. Maal godhure? Anis garuu jaaladhee itti heerume. Osoo hin jaalatin heerume maatii kan koo bara baraan isaa waaqa isaa hafuura. Badiin ofii kiyyaa balleesse kana bara baraan ofii kiyyaa itti gaafatamummaa fudhadhee ofii koof waaqa suuna fayya. Edaa akkasii jedhe anis nyaanni manichaa isni dhume. Anis fidis hin jenne caluman jedhe erga inni nan gaafannetti booddee anis caluma jedhee ni jaalaalu jalqabe. Biddeena tolfamee gidduurra jirus anis fudhadheetu nyaachuun waan natti ulfaateef nan dhiise. Booddee obboleettii kootti bilbilee kottu meeshaa kana akkanas baafadhuuf na gargaari nan ba'a jedheen. Wantoota ani bibbitee yookaan hodhee achi keessaa qabu waan jiraniif. Obboleettii koo duraan dhufte turte dhoksaadha waan ta'eef dhuftee darsa kanas goroo na gargaarte. Anis halkan inni dafee waan hin galleef halkan keessaa naannoo sa'aatii 4tti dhufnee erga darsa kana baafannee booddee darsa muraasa akka nani fuuneef mucayyoo dhumta kana nutti himtee natti dhiyaattee addaan akka nu baanu goote kuni booddee isaa lakki hunda isaan fudhatin anaanis situ gaggeesse jedhee waan naa loluufi darsicha dhiisi naan jette. Anis kan karaa isaaf ta'u maattiin godhan fudhadha. Kan koo waan ta'e qofaan fudhadha jedhee uffata kootii fi meeshaan harka kootiin hodhe kiyya kan jette keessaa fudhadhee keessaa ba'e. Garuu maatiin kan koo akkanatti jiru hin beekani. Haadha kan koo takkittiin erga nachi ga'ee booddee na argite. Booddee sababii lakkoomsa obboleettiitii yaa beekuuf nirratti bilbilee jalaa kaasuu dinne. Garuu namoonni obboleettii keenya ishee dhuftee darsa guurtee si wajjin guurte sanii gaafa arge ni reebaa naan jette. Eeggadhuu naan jedhan.
Kanaaf irree jedheen erganni bilbilicha jalaaf kaase maaliif meeshaa fudhattee naan jedhe. Fudhadheera kan kooti kan kee waan ta'e tokkicha isaayyuu hin fuunee jedheen. Anis erga sanii lakkoofsa kana fudhatee mucajjisaan goddanyaa ta'e tokko boodiyaasaa ture naaf bilbile. Maaliif inni kootutii deebii walitti isin raarsinaa dhimma keessaan isiniif ilaallaa jedheen. Yeroo kana bilbila obboleettiin kun harkaa fuutee osoo numaatti hin deebisinii akkamittiin dhimmicha kan keessaniif ilaalla jettaan. Amala hiriyaa keetii ati ni beekta turtee miti. Amma ishiin akka wal fuudhanii maatii ishiitu sun raarsinii akkamiin gochaa akkasii irratti raawwata. Maaliifin badeen ishii maalidha? Barumsa ishee dhabdee maatii ishee dhabdee isa jaalattee isa heerumte har'a inni ishii osoo maatii isheetii walitti na raarsinii osoo iddoo kana jiraachuu baaddee bakka isheen dhaqxe inni yaadee jira jette. Mucajjis baay'ee rifate. Kan ishiin akkasuma jette osoo tarii warra ishii bira dhaqnee dhaanamuun keenya hin hafuu jedhe. Anis sababii san hedduu dhukkubsadhee mucayyoon kana natti himte anis baay'ee keessi koo cabee anis baay'ee nama dhukkubsatee ji'a olchiiseen fakkaata. Isiin isaa baay'inattu isiin dhimma ishii alaaltu ammaaf dhiisi jettee bilbila irratti cufte. Booddee suutuma suuta jedhee inni caachisnaa bilbilee kootutii deebii kootuu galii naan jedhe. Anis lakkiin jedheen garuu lakkiin jedheen malee mucicha kanaan onnee kooraan isa jaaladha. Badii inni balleessu kun kan osoo nuti waliin fuudhinii osoo ta'e gaariidha. Garuu erga nuti wal fuune nama biraa waliin hariiroo qaba yoo ta'e kanaaf moo maaliin godhas jedhee keessa kootti gaafa natti uume. Galuu hin galu osoo hin jedhu booddee gaafa tokko natti bilbilee ani garuu dhugumatti waan isa jaaladhuuf dhiifama isaaf godhee walitti araaramu ergan jaaladhee heerume jedhee murteessa. Obboleettiin tantuu akkamittiin akkas jetta? Namichi har'a si gatee boru maalii isaa xamanta? Nama maatii gadi sin araarsine ammas deebitee nan gala jetta? Jettee obboleettiin koo kutusuu nan lafte. Garuu erga fedha kee ta'e ani fedha kee hin daangessu. Gidduu keessan galee gaa'ela keessan hin diigu jettee qarshii maatiin keenya mana kiraa kaffaladhu saamunaa keetiin bitadhu waan nyaata waan dhugdan jedhanii kennaniif keessaa minaan sinaaf tolchitee waan hin qabadhee galuun buna shukkaara akkuma aadaa keenya jettee akka haati takka nama gaggeessituutti obboleettiin tokko tusuu waan hundanaaf qopheessite. Yeroon sa'aatiitti beellamne nuti isumatti itti deebi'ee galuuf gaafa ga'u dhufuu dide. Bilbila gaafa bilbiluufis kaasuu dide. Ishiin obboleettiin kan koo durumaayyuu beekte anatu wallaallate malee. Tole minaanichas nyaannee ni hafe. Erga sanis aariyaanis bilbila irraa kaasuu dide. Gaaf tokko akka carraa ta'ee bilbili kan obboleettii waan ta'eef obboleettiin tantuu jalaa kaaste. Maqaa ishee neccoo jettee lammatu akkan dhufne. Yoo jaalattee fi ittiin bilbiluu barbaade bilbili keerratti bilbiliniif bitiif jettee gurra isaa irratti cufte. Innis karaa ittiin dafnee wal argan midhamni gaaf tokko garuu akka carraa gadi ba'ee waan tureef magaalota akkittii keessa jiraannas waan ta'eef wal agarre. Anis akkamittiin akkas na goota jedhee itti gaddee aaree biraa deeme. Hiriyoottiin isaas na dubbisuu barbaadan hunduma isaayyuu dhiise. Garuu booddee maatiin kan kootis dhaga'an. Akka nufi kana gaafa naga abbaan keenya maaliif baddiyyuu iddoon naaf hin taane erga jettee duraan balleessite anuyyuu dhaqeen fudhaa mucaa koo barumsitti deebitee haa barattu jedhe. Nama dhiba maatiin irraa dhalatan kun gara laafinni isaanii. Anis tole jedhee maatii kootii walitti mul'adhee mana maatii kootti galee isaa wajjin jiraachuu eegale. Garuu hagayyoo mitittiin akkasittiin caljedhee maatii keenya wajjin ta'a. Barumsattis deebi'ee barachuun fedhii waan hin qabneef anis deemee hojjedhaa jedhee karaa Finfinneetti qacaramee hojjechuudhaaf yaalii godhe. Garuu gaafa achi deemu waan isin dhibu keessaa namni hojii na galchee garuu lakkoofsa bilbila nama tokko sammuudhaan hin beeku. Ofii gahaa fi yeroo sana bilbila hin qabu. Anis kanaaf jedheen lakkoofsa bilbilichaa waan kan isaa malee hin beekneef gaafa eenyutu bilbilatti maatii keetti bilbiladhu gaafa jedhan lakkoofsa isaa qofaan beeka. Nama dhiba. Maatii san bira ji'oota muraasaaf gaafa hojjedhu haati manaa isaa gaarii turte. Hojiin biyya keenya keessaa akkuma beektanii uffata wanti hunduu harkaan hojjetamu uffanni harkaan miiccamu. Kana irratti miidhaan kan koo baay'ee birrii xiqqoo turte. Anis birrii naannoo qarshii 300. Anis akkasitti hojii kana ulfaatu hunda isaa yoo hojjedhe garuu abbichi manaa gaaf tokko
gocha hamaa waan irratti yaadee fi kaayyoo isaa baree dafee mana kana gadhiisee ba'uu qabaa jedhee murteesse. Anis gaafan suuta jedhee ba'uudhaaf murteessu haadhuma manaa isaatiitti mee lakki na galchi nin galaanii hin barbaadu maatii kootti deebi'aa jedhee. Ergaatti diddee silaa yoo maaliin godharee jettee karaa maatii kootti na deebisuudhaaf iddoo itti buufataa konkolaataa na geessitee iddoo kanatti makiinaa iddoo si yaabbachiise qofaa kan kebeetti biyyatti ni deebita naan jette. Lakki namatti bilbiladha obboleessa kootti hin jedheen. Anis obboleessi nan lakkoomsaa beekuu kamtu jira obboleewwan kan qoonnaa galeessi xiqqaa waan turaniif anis isumatti bilbilee kootutii na fuudhii jedheen. Innis dhufee na fuudhee gara magaalaa duraan keessa jedhamutti na deebise. Kutaa sadaffaan isaa itti fufa waan irratti galatooma.